Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota qophii keenyaa akkam jirtan nagaa qabdanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin haa dhaqqabu isiniin jecha arraan tana sooshaal miidiyaa wanti dhuunfate waa'ee obboleessa keenya Soraati. Soraan dargaggeessa yeroo ammaan kanaa lafaa ka'uudhaan akka malee koomediin isaa namoota hawwataa dhufte kan jaala uummataa horataa dhufe ta'uu fi koomediilee inni dhiyeessan baay'ee namoota biratti dinqisiifamoodha. Guyyaa har'aan kanaa akkuma tasaa namoonni yeroo Facebook isaanii banan obbo Soraan du'aan boqoteetiin jira nagaan boqodhu biyyoon sittaa salphattu barreeffama ijoo qofaa deddeema. Eessatti ajjeefame? Maaltu ajjeese? Jechuun namni tokko nagaan kaleessa osoo jiru fakkeenyaaf yoo osoo nagaan deemee hoteela tokko dhaqee ajjeefame. Mucaan kun akka ammaan tana odeessa achirraa ba'aa jirutti nagaan boqodhu hospitaalatti gartee duuti isaa dhagaamtee hospitaalli sun qoratamaa jira waan jedhamuutu jalqaba gabbee. Haa ta'u ammoo san booda hospitaala san akkamitti dhaquu danda'e? Du'aa isaatu dhaqe moo fayyaa isaatu dhaquu danda'e kan jiru yeroo qoratan qaamni nageenyaa hoteela tokko irraa fuudhee akka gartee hospitaala kana geessedha wanti dhagaamaatiin jiru. Hospitaala keessatti miti kan mucaan ajjeefame. Mucaan akka ajjeefameedha amma kan dhagaamaa jiru. Qaamni isaa nagaa qabaa uumaata kan taane oduun jedhamtu ganama kana baate kijiba. Namni gartee reeffa isaa san dhaqee achirraa baase dhahaan adda isarraa akka mul'attuutu dhagaamaatiin jira. Hoteelli inni keessatti ajjeefame ammoo jechuudhaan Alex Saayyee barreeffama ammaan kana gallakkise kana keessatti akka jirutti hoteela Evolaa jedhamudha. Gamoo tokkoffaa warshaa fuullee yookaan warshaa daawwitii fuullee. Gamoo tokkoffaa warshaa daawwitii fuulleedha. Fuuldura gartee warshaa daawwitiidha kan jiru jechuudha. Hoteela magaalaa Finfinnee keessatti mucaan kun hoteela san keessatti kan ajjeefame. Moolii Raahaa jalatti argamaa jira hoteelli kun. Hoteelli kun har'umaan tanaa'uu hojiitti jira Alex Saayyeedha. Naannoo sana deemee qaamni nageenyaa yoo jiraate jedhee ilaalee tan dhabee jechaa jira. Qaamoleen nageenyaa reeffa Soraa achii baasanii reeffa Soraa kana achi keessaa baasan hospitaala Phaawulositti darbaniiti deemanii jira. Ergana gara kanatti deebi'ee qaamni nageenyaa Soraan akkamiin akka ajjeefame sababni du'a isaa maal akka ta'e qorate akka hin jirre obbo Alex Saayyeedha ni dubbata. Alex Saayyee jechuun isaa wajjin saahibummaa qaban guyyaa muraasa dura akkana waliin turan jechuudhaan suuraa isaatiillee maxxansee haala kanaan posti biraa keessatti yookaan maxxansaa biraa keessatti obboleessaa kana yaadate. Achi dhaqeetiin qorannoo taasisee jechaa jira. Maaliif wanni kun ta'e Alex Saayyee? Ani intala takka tan achi keessa hojjettu wahii waamee sireen jiraa jedhee tan gaafadhee jee. Eeyyeen ni jira naan jette jee. Har'a ganama girrigirriin naannoo kana ture maalidha jeetan gaafadhee jeeti deebi'ee. Namaatu as keessatti wal lole moo? An jedhee ishee gaafannaan lakkii homtuu hin taane naan jettee yaa intaltun. Konkolaataan poolisii hayyee maaliif as dura dhaabbachaa ture jechuudhaan hin gaafadhee jeerra deebi'ee. Ani waanan beeku hin qabu jechuudhaan alaalaa hojii kan kun hojjedha abboo jetteeti na biraa ol deebitee jaa. Na biraa ol seente yookaan ol dheessitee mana keessa kutte namicha abbaa hoteelatti yoo isheen himtu argeen achii deemee jaa obbo Alex Saayyee. Dhimmi du'a Soraa kuni waan akkasumaan ta'e mitii jaa. Qaamoleen nageenyaa naannoo sana hojjettan bulchiinsi magaalaa Finfinnee keessa jirtan qaamoleen nageenyaa naannoo sana hojjettanii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jirtan haqa Soraadhaan nuuf baasa. Hoteelli kun hatattamaan cufamee obboleessi keenya maaliin akka du'e ifanuuf haa ta'u abbaan hoteela kanaa seeratti dhiyaatee nuuf haa gaafatamu. Kichuu dhabne dhiigni ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti akkasumaan bilaasha ta'uun kun hanga yoomitti yaadhiiru jechuudhaan barreeffama kana gallakkise. Kana jechuun maal jechuudha isinitti fakkaatti? Mucaan kun hoteela Evolaa jedhamu kana keessatti akka ajjeefameedha. Ta duraan duraa wanni dhimma hoteela irraa dubbachuu barbaannu obboleeyyan kiyyaa isinillee warri hoteela fayyadamtan warri hoteela dheeyitan. Hoteelli kaameeraa hin qabne hoteelaa miti. Mana dhuunfaa ka durriyyeen akka feetetti si gootu jechuudha. Hoteela 5 star balaaqalaa hin jeena. Hundi hoteela. Hoteellumti CCTV kaameeraa hin qabne kaameeraa manaa hin qabne kaameeraan manaa hoggas hin jennu ruuma ati keessa bultu keessaa miti. Hulaa ruuma ati gartee banattee ol seentuu kana. Mucaan kun nama fayyaa qabuun mana san dhaqe hoteela san dhaqe. Akkamitti dhaqe yeroo tam dhaqe sa'aa tam dhaqe nama akkamii wajjin dhufe eenyutu hoteela sanitti dhadhee CCTV kaameeraan waan kana guutuu waraabuu danda'u qabaa jechuudha. Ruumaati keessa galtu osoo hin ta'in ruumaati keessa bultu osoo hin ta'in kaameeraan waraabamee qoratamuu danda'u qaba. Hoteelli
yoo ka kaameeraa qabaatu taate qaamoleen seeraa bakka sanitti argamanii deemanii ilaalanii isaa akkam dhufe eenyu wajjin dhufe akkamitti dhufe dhahamee dhufe moo osoo fayyaa qabu ol seene hoteela kana hayyee gaammaan tana qaamni isaa nagaa hajanii oduun takka ganama kana baatee turte haa ta'u malee adda isaatirra dhahaan akka jirtu namni reeffa mucaa kanaa mana sanii dhaqee baase arginee jirre jechuudhaan ragaa bahaatiin jiran yeroo ammaan kana namni maqaan isaa Kabbee jedhamu kuni namoota gartee suuraa oriijinaala gallakkisan keessaa suuraa bakka kanatti kaafamte kana namoota mucaan akka ragaa addarraa dhahaa qabu mirkaneessan keessaa nama tokko. Hoteelli mucaan kun itti ajjeefame ammallee hojiitti utuu jiru akkamitti reeffi isaa gaggeeffama gaafii jedhuun eegala. Akkamitti waajirri poolisii kutaa magaalaa sanaa hoteela mucaan itti du'e keessaa reeffa baasee hojiin akka itti fufu taasise gaafii jedhu itti aansa. Hubachiise jechuudhaanis akkana jedha. Mucaan qaamni isaa nagaadha jechuudhaan shiraan dhoksuudhaaf yaalu ija guutuun kana argine addi mucaa dhaameetiin jira je. Doktorri fuula malee uffata isaa irraa baaftanii ilaaluu hin dandeessan nuun jedhe jedha. Gaafa humnaan uffata irraa ol kaasnu mucaan waraanamaadha jechaa jira. Gaafa doktorii gaafannu ammoo lakki nuti maraammaruudhaaf opereeshinii goone malee nuun jedhanii. Maal jechuudha? Kuni maal jechuudha? Ammallee sagalee nuuf ta'a hiriyoonni soraa ayii Oromoo jechuudhaan barreeffama kana gallakkise obboleeyyan kiyya. Kanaafuu maal jechuudha isiniif fakkaata ree? Namni kun hoteela san keessatti waraanamee akka ajjeefame yoo hoteela san keessatti ajjeefamellee yoo bakka biratti waraaname immoo warri hoteelaa gabbehee gartee nuti bakka biratti waraanamee hoteela siree qabatee as keessatti du'ee haya akkanallee taatu waa jechuu danda'uu qaba jechuu beeka. Hay kanaafuu mucaan hoteela kana keessattidha ka waraaname ilmi namaa tokko akkanumatti ajjeefamee usaniituma bira dabarfamuu osoo hin taane mootummaan waan godhuu qabu keessafuu bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa waan kana dhiibbaa irra godhaa hundi keessan bulchiinsi magaalaa Finfinnee hatattamaan hoteelichatti deebi'ee hoteelicha hanga ilaa cufsiisutti illee irratti hojjechuudhaan haqa mucaa kanaa baasuu danda'uu qaba. Akkamitti dhufe saa meeqatti dhufe yoomas dhufe eenyu wajjin dhufe maaliif ajjeefame akkamitti ajjeefame yoo summii taatellee ni beekama nyaata akkam nyaatee rafeellee osuma dhaallee irratti hin argamin jechuudha. Yookaan ammoo akkamitti akka inni achi dhaqee akkamitti akka ajjeefame qoratee ummataaf ifa taasisuu danda'uu qaba. Akkanumatti qacalee meeqa magaalaa Finfinnee kana keessatti dhabaa jirra dhiiroo. Hay lubbuu mucaa kanaa qaldiitti hin laayina. Mucaan kun komadii nama ammaan kana ol guddataa jiru. Nama ammaan kana gartee ufiifuu gartee ummataa duratti gabbee nama kanaa kana gartee ajandaa garii gariidhaan dhossuudhaaf gartee ammaan tana durriyyeen abbaa feeteetuma gartee galaafattee akkanumatti bira dabarsuun kun sirriidhaa miti. No diduu danda'uu qabna jechuudha. Mootummaan waan kana hatattamaan qaamni nageenyaa qoratee ummataaf ifa taasisuu danda'uu qaba. Kichuu hanga yoomitti dhabnee akkanumaan akka feenetti gartee irra dabarfanna. No jechuu danda'uu qabna waan akkanaa kana. Kuni haqa gartee ummata haqa gartee nama tokkoo dubbachuun haqa dirqama sirra jiru baleessa kiyya jaalattee jibbitee haqa nama tokkoo dubbatuun mucaan kun akka itti ajjeefame beekuu danda'uu qabna. Duuti ilma namaa tokkorraa hin haftu. Osuma tahuu garuu qadaraa jira. Qadarri kun akkamitti mucaa kanatti tahuu danda'e? Hay hoteela bakka inni dhaqe hoteela kana keessatti immoo akkamitti ajjeefame maaliif ajjeefama sababaan qaxaleen tokko akkanumatti ajjeefame koottaa reeffatee san fudhadhaa jedhaniituma qofa nu ayyayan malee akkamitti akka inni ajjeefamee fi kana namni beeku hin jiru. Qaayyee qaamoleen nagaa achitti mucaan kun deemiti fuudhanii hospitaala Phaawulos san geessanii san booda gartee biraa deeman namni achitti deebi'ee isaan gaafate hin jiru. Hoteelli nagaan hojjetaa jira. Gizee inni dhaqee mucaa daleeducha keessaatti illee qoratee gaafatu nuti gartee waan akkanaa kana hin beeku abboo wanta kalleen hin jirtu nagahuma qabna nuti lakkee jetteeti mana keessa nagalaa ol kuttee abbaa hoteelati wajjin ishii dubbattu arginaan ka'ee achi deemee jaaleksaayyeedha. Haay maal jechuudha mootummaan waan kana ifa nuu godhuu danda'uu qaba. Qaamni nageenyaa waan kana gartee irratti hojjetuu danda'uu qaba obboleeyyan kiyya. Haay kichuu nama meeqaatu dhabamuudhaaf ta'a haala kanaan. Namni akkamitti hoteela qabatee jiraachuudhaaf ta'a hoteeluma fedhee hunda qinaa kana booda hoteela gartee CCTV kaameeraa qabu malee. Hoteela kaameeraa sirnaan gaxxamatee hoteela qabu yoo hin ta'in hoteeluma fedhee hunda qinaa obboleeyyan kiyya. Amantanii hin dhaqinaa. Durriyyeen abbaa feetee saa feete akka feete singooti. Hin dhaqinaa hoteeluma tokkollee. Mana nama dhuunfaa cabsitanii seentanii keessa buluu irra isinii wayya. Hay hoteela akkanumatti hoteela gartee saa feetetti namni keessatti ajjeefamee ragaan namni kun maaliif akka ajjeefamee ibsu tokko hin jiru. Maal jechuu ifa nuu godhaa nuti bulchiinsi magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeedhaa waan kana saffisaan irratti hojjettee ifa ummataa godhuu danda'uu qabdi. Saffisaan ifa ummataaf godhuu danda'uu qabdi. Harka namaatiin yoo ajjeefame sooraan sababa kanaaf ajjeefamee akkaataa isaa irratti walloonee ajjeefames takka takkaan ummataaf lafa kaa'uu danda'uu qabdi. Yoo immoo gartee diinni mucaa kana achitti ajjeessu taatellee
akkaataa itti gartee diinni kun ajjeesuu danda'e himuu danda'uu qaba warri hoteelaa kun. Hoteelli sun hanga ilaa cufsiifamutti irratti hojjetamuu danda'uu qaba mootummaan. Hoteelli tokko ilma lubbuu namaa akkanumatti keessatti gartee lubbuun namaa baddee akkanumatti nagaan dalagaa isaa itti fufee qalbii takkaan jiraachuun hoteela akkami kun? Hoteela moo kun mana gartee reeffaati? Mana reeffaati moo hoteela bakki sun? Kanaafuu mootummaan waan kana irratti hojjetuu qaban jawaabbileeyyan kiyya waan kana irratti hojjedhaa hundi keessanuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhimma kana saffisaan uummataaf ifa taasisuu danda'uu qaban jaa hedduu galatoomaa waliif daddabarsa.